Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Warroonni viidiyoo ogummaa harkaa kana argachuu barbaadanii YouTube irraa argattanii YouTube kiyya Oromoo ogummaa harkaa jedha. YouTube irra seentanii Oromoo ogummaa harkaa jettanii sarchi gochuudhaan viidiyoo shurraaba miilaa tolchee gadhiisee, kan shurraaba harkaa tolchee gadhiisee, kan koppaa waan qorraammata uffatan tolchee gadhiisee YouTube san irraa argachuu dandeettanii. YouTube kiyya Oromoo ogummaa harkaa jedha. Seenaati sarchi godhaatii subscribe godhaa akka viidiyoon booda gadhiisellee akkan gadhiisee isin bira gahuu fi sarchi gootanii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a maal dalagu jirta yoo jettanii jalqaba shurraaba harkaa ka qaamatti uffatan ta'ee ka harkatti uffatanis jalqaba shurraaba miila harkaa dalagu jira jechuudha. Akkuma argitan kana akkana jechuudha. Jalqabni shurraabni harkaa haala kanaan dalagamaa jechuudha. Haaluma argitan kanaan kan miilaas ta'ee ka harkaas ta'ee tolchee gadhiisee jira. YouTube Oromoo ogummaa harkaa jedhu irraa argattu viidiyoo. Haala kanaan tolchinaa jechuudha. Amma erga kana ilaalle mee jalqabni isaa akkamitti akka jalqabamu wajjii ilaallaa jechuudha. Kirrii bifa feetanii fidattu. Erga kana qopheeffattanii kirrii bifa barbaaddanii qopheeffattu. Mi'aan amma kirrii adii tanaan dalagee isin agarsiisa. Jalqaba irratti akkanatti qabna. Akkanatti goona. Ergasii booda akkanatti hin qabnes baafna. Takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet haaluma kanaaniin erga haala kanaan 21 dhoofnee booda qaamneetii akkanatti walitti as deebifnaa jechuudha. Haala argitan kanaanii qaamni akkana walii as deebifna. Bakka jalqaba takka jennee irraa lakkoofne kanaaniin gasseenna jechuudha. Asiin bakka jalqaba takka jennee irraa lakkoofne. Haala kanaan as baafna akkana qabne. Ergasii booda takkatti maraatiniin haala kanaan seennee baanaa jechuudha. Haala argattan kana.
haaluma kanaaniin takka takka keessatti seenaatii asitti waliin geennaa jechuudha. Erga haala kanaanii waliin geennee booda erga haala kanaa waliin geenne ammas takkatti marreeti asiin gad seenna. Ergasii booda marsaa lammaffaas haala kanaa wajjin geenna. Marsaa lammaffaas haala kanaa waliin ga'uu jirraa jechuudha. Ilma argitan kanaa. Marsaan sadaffaanis haaluma kanaan haaluma jalqabaatiin oofna jechuudha hanga xumuraatti wanti haaraan jiru. Yoo taraa jalqabaatti isiniif hin galle taraa lammataa irratti isiniif gala. Yoo kan shurraabii harkaa dalage isiniif hin galle kan miilaa irratti isiniif gala. Suutuma jettanii irra deddeemtanii ilaaltanii isiniif galaa jechuudha. Haala kanaanin marsa lammataas wajji ga'uu jirra, sadaffaa wajji ga'uu jirra, waliin ga'uu jirra jechuudha. Wanti namni dhibu hin jiru, obsaan qofa laalu.
marsaa sadaffaa wajjin ga'uu jirraa jechuudha. Haala argitan kanaan dhoofnee jirraa jechuudha. Shurraabii harkaa jalqaba, shurraabii harkaa haaluma argitan kanaan.